Garee shororkeessaa TPLF egaa addoota garaagaraatiin waraana Itoophiyaa irratti baneetiin jira. Addi kun immoo adda gaashanaati kan jedhamu. Adda gaashanaa kanatti egaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Gaasaayi haga Waldiyaatti jechuudha tarkaanfii irratti fudhataniin gareen shororkeessaa TPLF gara Maqaleetti egaa daandii dhiisuudhaan ulaa keessa dhokachuudhaan galeetiin jira jechuudha. Egaa kanuma sababeeffachuudhaan sirni galateeffannaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa naannoo kanatti argamaniif taasifameetiin kan jiru. Egaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa iddoo kanatti argaman haalli ture maal fakkaata? Haalli lolaa ture waraanni ture maal fakkaata? Sirni galateeffannaa kunis qophaa'uunsaa maal miira maalis isinitti uume kan jedhu isaan irraa odeeffannee jirra. Yaada isaanii isaaniif nu qodaniitiin jiru. Mishigicha dhaabbii namaati kan itti qotame. Dhaabbii namaa jechuun dhalaan mishigii keessa dhaabbatee nama ilaalaa gara keenyatti tokkosa. Nuti ammoo meedaa qobaadhaa dhaabanna. Kana hunda itti ciniinnee itti cadhifnee baasuu qabna. Keessa kana baasuu qabna. Jissuu qabna. Kan inni qoffaree uffatee dhaabbatee dawoo godhatee dhiiga uummata Itoophiyaa nyaataa jiru kana keessa kana baasuu qabna. Jennee utaallee keessa buunee keessa sanii baafne. Otoo nuti jirru, otoo sabni keenya jiru, otoo uummanni keenya jiru, otoo nu waxaatiin jirru asirratti qabsaa'ee jiraachuu qabu. Hanga macarrashaatitti. Baay'ee dasna jedhee jira. Gara kootiin ana bichaa odoo hin ta'in uummata keenyas makkalaakaa keenyas baay'ee das jedhee jira. Ariinee humna keenyaan biyya isaaniitti galaniiru. Gaasee kan jedhamurraa naannoo Dabrataaborraa Gaasee kan jedhamurraa kaasee hanga Istaayish kan jedhamutti mishigoota gurguddoota ture. Kan juuntaan hojjetee doozariidhaan qofforee inni kamiyyuu hin caba kan jedhamee kan hin yaaddamne kan akka Gunaa, kan akka Zabiit, kan akka Gaashanaa irra kan ture baay'ee kan nama dinqisiisuu fi baay'ee kan nama jabsiisu cabsanii diina mataa isaanii gadi cabsitee gara biyyaa kan geechite wayim gara biyyaa kan ariite fi bakka hin taane yaada isaanii hin yaadne kan mataa gadi boosise kutaa waraanaa 34. Wanti guddaan mootummaan keenya Dr. Abiy Ahmed nu bira dhufanii uummata siman qabsaa haasofsiisuudhaan kan duraarra honnee durarra jirurra gara caala honnee ta'eef. Uummata Itoophiyaa guutumaan guutuu sabaaf sablammii Itoophiyaa hundaa bilisa baasuu keenyaan baay'ee nu gammachiisee jira jechuudha. Innaa amma immoo yaa xiqqoo waan nurratti hafee jiru naannoo Oromiyaa keessatti gara Sameen Wallaggaa yookiin immoo Lixa Wallaggaa kana deemnee shanii kan immoo ofirraa tokkuma akka juuntaa kanatti ofirraa kunnee Oromiyaas naannoo uummata Itoophiyaa guutumaan guutuutti bilisa baasuu barbaanna. Xalaata harkaan qabuu danda'eera akka mataa kiyyaatti xalaata lama harkaan qabachuu danda'eera jechuudha. Isaan kana keessatti yoo ilaallu hasaabni xalaata kana baay'ee uummata Itoophiyaa kan jedhamu kana balleessuudhaaf yaada qaban jechuudha. Nu ammoo yaadni keenya kan xalaata kanaatiin adda. Uummata keenya bilisa ni baafna kan coqqonname hanga amma mirti maasaa irra jiru wanni takkittiin kan ka'e hin jiru. Maaliif nageenya hin buuneef osoo nageenyi bu'ee mirtiin asitti bu'ee biqilee jedhe kaafamuu hin dhabu. Waltaanee kanaaf illee dugumnee ni baafna garuu isa as keessa jiru kun kan bahee kan Tigraay keessa xiqqoodha ishii harkaan qabu qofatu naafe garuu uummata Itoophiyaa maraa fi baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada.